maatiin keessan immoo yeroo baay'ee bakka gaarii akkasiin jirtan isinii yaada jechuudha. Akka ilmoo isaanii rakkattu hin barbaadu. Isinii galee jaalalli waliin dhufu arras nan jedhaan. Ani namoota qabeenya qaban namoota bakka yeroo ana amma fakkeenya akka fakkeenya kan kootitti asii fudhadha. Sa'aatii namoota qabeenya qaban hojjettoota bakka namoota qabeenya qabantu na jaalataan. Ani garuu namoota sana qabeenya qabu. Isinii galee ani jaalachuu hin dandeenye. Ani garuu kan ani nama akkamiin jaaladha? Nama jaalala dhugaanaaf qaba. Nama boruuko, nama gara fuulduraatti hojjetee jijjiiruu yaada hojjetee jijjiiruu sammuu isaa keessa jiru. Har'aan qabaatii rakkoo hin qabu. Waliin hojjettee guddattaa bal hojii gaafa wal bira geessi ilaala. Dhiirri tokko gaafa qophaa jiru yaaduu hin danda'u, hojii faxxaruu hin danda'u. Gaafa garuu tidaaretti galee akka hojjetu goota. Jireenya iyyuu hin barsiisa. Otoo ati iyyuu itti hin barsiisin jechuudha. Gaafa tidaaretti galee jireenya hunduu tokko daandii qabsiisa. Dubarri tokko dhiiruma homaa hin qabnetti yoo dhatte jechuudha. Tokko anamma baay'ee kan na dabbaru dubara keenyarraa jechuudha. Inni arrabsiiti beektee? Nuyi arrabsuu wallaalee jechuu wallaallee miti garuu bakka sitti dhaga'ama. Ana ofii kootii natti dhaga'ama garuu. Bakka jechuun waan ta'e yoo dubbadhee natti dhaga'ama deebisee. Anatu akkana sii godha, anatu akkana sii godha. Ilaalala sitti dhaga'ama laala waan salaaluu qaba namni tokko amma fakkeenya anatu si fuudhee amma gizee wal qixxeedha laali. Anatu jaalalli tokko wal qixxaadha mida wal jijjiirra jennee waan ani qabaadhee hojjedhee fidee erga tokko taane ijaaree wajjinitti galee rakkoo maalii qaba? Rakkoo hin qabu bara. Jaalalli kanarratti. Jaalalli birrii waliin dhufu. Garuu dhiirri gaafa qophaa jiru gaafeessum yaaduu hin danda'u. Dhibbatti jijjiirta. Dhibbatti karaa qabsiifta. Dhibbatti mataa isaa gadi qabatee akka hojjetu goota. Dhiira kan sirreessuu danda'u eenyu haadha manaati. Haati manaa abbaa manaa ishee sirriitti jijjiirti. Sirriitti qayyada. Duratti gwaaddanyaa baay'isee sa'aa 24 kan ba'ee dhugu, kan ba'ee nyaatu, kan ba'ee zannatu yoo ta'e gaafa tidaaratti galtee torbanitti tokko hin ba'u. Ji'attu tokko hin ba'u. Waa'ee mana isaa yaada. Boru keessummaa natti dhufa jedha. Ilmoon fuulduratti dhufti. Yaada kana galchaafi deemta jechuudha. Sigalee yaada kana muluu bakka kennaati deemta. Duratti akka fedhe bahee kan galu akka waddalaatti bahee kan galu gaafa mana isaa namni dhufu mana isaa keessa ilaala. Hiriyaan dhufu jira. Sigalee gaafsa na yaada deema jechuudha. Bakka yaadni galaaf deema. Yaadni jireenyaa galaaf deema. Kanarraa kan hafe garuu qabeenya qabaa. Inni kana indi'um tokko qabeenya isaatti yoo dhaqxe qabeenya kootti dhuftee sin jedhamte. Ani garuu kadhaa koo keessatti isa dhugaa dubbachuuf ani yaa Waaqayyoon jedhe nama dhugaadhaan na jaalatu. Nama dhugaan na jaalatu. Jireenya koo yoo wallaale kan gorsee na deebisu nama naa oliin jedha. Jireenya koo keessatti hanga dhumaatti nama na jaalatu qabeenya hin qabaatiin, homaas hin qabaatiin. Na jaalannaani jaakeetti isaa jala naa jiraachisu waa'ee mana isaa nan galchu. Mana qabaate dhiisee Kiristoosii jaalalli bichaa na jiraatu dhugaa naa jaalatu. Kana naa kennin jedheen. Ani garuu qabeenya sin argine. Maali sin argine garuu jaalala dhugaa argadde. Inni galee kamiin galee jaalala dhugaa. Bakka jaalala dhugaa namni tokko si jaalatee nama maatii kee kabaju. Nama maatii kee si kabaju. Adiis ta'e gurraacha. Nama fira kee si kabaju. Nama si kabaju. Si galee atis maatii isaa jaalattee maatii isaa kabajuu wajjin jiraattu argannaani ani qabeenyatti nama nu jechuudha. Waa'ee qabeenyatti nama nu. Qabeenya hojjedheen fira nama fayyaa qaba nanuun hojjedha miti. Innis waan qabu waan hojjetuu danda'u. Silaa Itoophiyaa keessatti suma argitan kana qaansiraa dhaguma cabsaa oolan waan jijjiiraman jiran argaa jirra jireenya kana. Indiyoon wal gargaarree amma fakkeenya biyya alaa kana deemnee hojjechuuf nuuf mijata isaaniif baay'ee mijatu. Kunuun argitu ijoolleen keenya tan karaatataa jiru. Maal rakkoo qaba walii galteedhaan. Innis ayideellan birrii kan koo anuu kan saati koo. Bakka hin taanetti hin balleessin malee bakka hin taanetti hin balleessin. Ani ittiin hojjedheen asii ergaa inni ittiin dhugee nama biraa faana wandalaaxee faana bakka hin taanetti ittiin hin argamin malee ittiin hojjetee ittiin mana bareechee ittiin ijaaree ittiin hojii dhaabee ittiin baay'ee jirtee ittiin hojjete rakkoo hin qabu. Keenya waan ta'eef kooti waan ta'eef boo anuu kan saati waan ta'eef ayideellan birrii koo anuu kan saati koo isa biratti miti kan galu ani kan saati miti ofuu kenne nama tokko immoo gaafa kennitu ofii keetii isa faana jiraacha kuni kan koo kuni kan kooti kuni kan saati kuni qabeenya kooti kuni qabeenya keeti atuu kan saati hoo innuu kan keeti hoo qabeenyi keessan eessa jira qabeenyi kee kan saa qabeenyi isaa kan keeti waa injiru qabeenyi biraa jechuudha. Namoonni baay'een kun qabeenya isaa kun qabeenya koo jarri lachuutu abbaa manaa faadha manaa jechuun jarri sira lama ta'anii qophaa jiran tokko ta'anii bakka namni kana hubatu qabeenyi maan fixeensa ganamaati qabeenyi hin dhufas hin deemas qabeenya hojjetteeti fide jala yoo nan daalachaayes daalachuma koo kanaa na jaalata yoo nani bareedes bareeduma koon gaafa inni malkii qabu jaaladhee gaafa
gaafani dhabee rakkatu sana ani gadu arra innani fayyaa qabu jaaladhe wani dhukkubsate bururaan fagaadhu dhabus argadhus nama tokko jaaladhe amma addunyaa kana irraa boqodhutti wajjin jiran dadhabina saafaan rakkina saafaan iyyummaa saafaan kana beekuu qabna malee namoonni tokko yoo ati jaalala itoo nama sana jaalala dhugaa qabdu qabeenya waan hin qabneef nama sana dhiiftee isa qabeenya qabu duukaa deemta boru kan isa caalu yoo dhufte argattee numa deemta namoonni baay'een jaalalaa fi qabeenya waliin madaalu ani garuu qabeenyas laalee dhaqnee omaas hin qabu qabeenya isaanis nan arrabsu anis gaafan isa bira dhaqu omaan qabu ani omaan qabu qabeenya abbaa kooti anaaf mana koo miti qabeenya obboleessa kooti ana raafuu gura na dha'u maatiin koo abbaa qabeenyaa ta'a nama fira keessi kabaju nama si kabaju sigale atis maatis qabeenya hojjedheen fira anamma fayyaa qaba nanuun hojjedha miti innis waan qabu waan hojjetuu danda'u silaamu Itoophiyaa keessatti suma argitan kana qaansiraa dhaguma cabsaa oolamee waan mijijjiiraman jiran argaa jirra jireenya kana indoon wal gargaaree amma fakkeenya biyya alaa kana deemnee hojjechuuf nuuf mijata isaaniif baay'ee mijatu kunoon argitu ijoolleen keenya tan karaattaa jiru maal rakkoo qaba walii galteedhaan innis ayidallan birrii kan koo anuu kan saati koo bakka hin taanetti hin balleessin malee bakka hin taanetti hin balleessin ani ittiin hojjedheen asii ergaa inni ittiin dhugee nama biraa faana wandalaaxee faana bakka hin taanetti ittiin hin argamin malee ittiin hojjetee ittiin mana bareechee ittiin ijaaree ittiin hojii dhaabee ittiin baay'ee jirtee ittiin hojjete rakkoon qabu keenya waan ta'eef kooti waan ta'eef boru anuu kan saati waan ta'e ayidallan birrii koo anuu kan saati koo isa biratti miti kan galu ani kan saati miti ofuu kenne nama tokko immoo gaafa kennitu ofii keetii isa faana jiraacha kuni kan koo kuni kan kooti kuni kan saati kuni qabeenya kooti kuni qabeenya keeti atuu kan saati hoo innuu kan keeti hoo qabeenyi keessan eessa jira qabeenyi kee kan saa qabeenyi isaa kan keeti waa injuu qabeenyi biraa jiru namoonni baay'een kun qabeenya isaa kun qabeenya koo jarri lachuutu abbaa manaa faadha manaa jechuun jarri sira lama ta'anii kophaa jiran tokko ta'anii bakka namni kana hubatu qabeenyi maan fixeensa ganamaati qabeenyi hin dhufas hin deemas qabeenya hojjetteeti fide jaalala yoo nan daalachaayes daalachuma koo kanaa na jaalata yoo nani bareedes bareeduma koon gaafa inni malkii qabu jaaladhee gaafa inni dhabee rakkatu sana ani gadu arra innani fayyaa qabu jaaladhe wani dhukkubsate bururaan fagaadhu dhabus argadhus nama tokko jaaladhe amma addunyaa kana irraa boqodhutti wajjin jiran dadhabina saafaan rakkina saafaan iyyummaa saafaan kana beekuu qabna malee namoonni tokko yoo ati jaalala itoo nama sana jaalala dhugaa qabdu qabeenya waan hin qabneef nama sana dhiiftee isa qabeenya qabu duukaa deemta boru kan isa caalu yoo dhufte argattee numa deemta namoonni baay'een jaalalaa fi qabeenya waliin madaalu ani garuu qabeenyas laalee dhaqnee omaas hin qabu qabeenya isaanis nan arrabsu anis gaafan isa bira dhaqu omaan qabu ani omaan qabu qabeenya abbaa kooti anaaf qabeenya obboleessa kooti ana raafuu gura na dha'u maatiin koo abbaa qabeenyaa ta'a qabeenya abbaa kooti ana mana kooti abbaa manaa naan hin ta'u qabeenya koo naan ta'u nan jiraachisu iyyummaa abbaa manaa koo na jiraachisa waan ta'eef anis iyyeettidha harka koo raasee naqee innis iyyeessa anatti akka dhufe tasaa nuti lachuu ani ammas dhufuun koo mana isa biraayyuu dhufe miti inni nan hojjedhu eenyu qabeenyi koos qabeenya isaas qabeenya kooti bakka amma tokko maatii isaa bira gaafattee rumu yoo maatii isaa qabeenya qaban isa bira dhaqa innis walitti dhufanii miti erga biyya alaa dhufee jijjiiramee birrii argatee booda abbaa manaa isaa gataa jechuudha sila eessaa dhufe eessa ture waliigaltee isaatiin hojjennee ati yoo deemtee biyya alaa siin mijatu dhiirri alaarra hojjetaa hin gubata hin rakkata silezi ani bakka qabbanan ciisa mana keessan ciisa haalli mijataa hojiillee kan nutti tolu nuyi waan ta'eef ati ilmoo guddisi immoo waan jiruun hojii kee wal bukee qabee hojii qabaata yookaan ijoollee guddisuun waa tokko haalli mijataan hojiin isaaf hin ta'u waanaaf ta'a waan ta'eef bakka ani bakka isaa bu'ee hojjedhee waan gargaare rakkoo maal qaba anis hojjedhe waan nan nuti hojjechuudha rakkoo keessaa ba'uudha anis hojjedhe baase innis hojjedhe baase walii galu namoonni baay'ee maka gaafa dhufee birrii argate isa sila achitti jaalatee dhufe gaafa dhufee baay'ee ijoolleen keenya dubara baay'ee isaanii nyaatamaa jiru beektu bini kanarratti abbaa manaa achi kaanitti jaalatanii itti herumanichi dhufanii as ga'anii gaafa ijoollee as keessa hojjettu argatan isa achitti gatanii isa wasii hojjetu gaafa dhaqan inni asii hojjetu maal jedha bakka hojjedheen bakka waliin hojjennee guddannaa isa achi gati minaamina amma damooza keessa asii mana madaamii hojjettu takka hojjettu kana naakee makiinaan bitaa sittiin hojjedhaa jedha ishiirraa birrii laatti godhee inni makiinaa isaa bitatee isaa kan taatu zinnitti kan jette dubara laallattee fuudha ijoollee keenya baay'ee irratti kan qaqqabaa ture Dubaayii keessatti jechuudha ishiin harka ishii duwwaa galti jechuudha. Garuu sachitti gossitee dhufte baay'ee nimatu keessaan baay'ee nagaa ture jechuudha yeroo duraanii ta'u. Nama tokko qabeenyi fi jaalalli walitti dhufu
Kiristoos isin osoo qabeenyaa ta'eemmaa yoona koo daa'imas qabaanne abbaa manas qabaanne nuti yoona ani bichaan yoona dhirsa 50 qaba dhugaa namoonni baay'ee namni 50 waan gaafatee fi nama 50tti waan heerumu se'a. Dubartiin tokko bareeddee bushooftee dheerattee gabaabbattee namni 50 yoo gaafate dhiiruma tokkotti heerumti. Utuma marattuu nama 50 keessa malee nama 50tti hin heerumtu. Dhiirri tokko immoo dubartii 50 gaafate dubartii 50 fuudhu. Fokkistus bareeddus argatus ishuma tokkitti sana fuudhu. Garuu namoonni baay'ee namni 50 yoo gaafate sunis na gaafate isa sana wayya. Sunis na gaafate isa sana wayya. Sunis na gaafate otuma ammaarratu kan dhaabbattee hafutu caala. Irra caala jechuudha. Jaalala namni ebeluu na gaafata. Ani mesii dhiyeeni mana ani ebeluu na gaafata. Ani gaafii immoo waanuma jiru dubarri gaafatamuu waanuma jiru. Qabeenyaan akkaallalamuu ani qabeenyaan qabaa ani eessan si geessa ani eessan si kaawwatoo ta'e yoo nan jirru nuti goona qaata ara daa'ima qabaachuu dhifnee bishaan oona sila shan qabna nuti isa dhugaa dubbachuuf. Waliin gitu jaalalle. Abbaan fi ammasitti anama biyya arabaa kana keessa jira ati luukaa kee walirra keessiseen ijoollee qabdaa rakkoo hin qabu. Luukaa kee walirra keessiseen zanaa itti sasarratanyaa si qacaree ani abbaa qabeenyaati waan tokko rakkattu naan jedhe jaalala koo sana narraan jijjiirban qabeenyi isaanii jaalala koo narraan jijjiirban fistuun ani immoo qabeenya isaas hin barbaadu ani jaalala dhugaan barbaadante jaarsa koo sayyeessa sanaaf galee kaabbortaa isaa jala jiraachuu naa wayyaa ani isa dhugaan dubbadha Kiristoos jecha koo keessa wanti jijjiirre kanaadha namoonni baay'een kanaan shawwadamu. Gorsa kee kanaan jijjiiramutu sirra jiraata dhugaa rabbi. Ani dhugaa waaqayyo jecha koo keessa wanta inni irraanfanne tokko maal isinitti fakkaate?